Wanti isin amma irratti Google irratti search godhaa turtan Google irratti save akka ta'e jiru hin beektu. Isa kana argachuudhaaf immoo isin agarsiisa nafaana turan jaa. Akka farratti kiroomiin bantu kiroomii gaafa bantan mallattoon tuqaa sadii gubbarratti argamu jira. Isa tuqaa sadii gubbarratti argamu kana hin tuqxu jechuudha. Achi booda mallattoo siitingii kan jiru jira. Isa kana irratti hin tuqxu al tokko. San booda al tokko gad harkistu gaafa gad harkistan site siitingii kan jiru jira. Isa kana irratti hin tuqxu jechuudha. Achiin booda immoo al lama ol jala gaafa ol harkistan data storage kan jiru jira. Isa kana irratti gaafa tuqxu wantoonni isin hanga irratti fayyadamaa turtan as jalatti kunoo kan irratti argamu kana jechuudha. Guutuu isaa kan haquudhaaf delete all data kan jiru kana irratti tuqxu. Gaafa isa kana irratti tuqxan immoo guutuun isaa ni argama jechuudha. Odeeffannoo teekinooloojii kan kanaan wal fakkaatan argachuuf subscribe godhuun faamilii keenya ta'aa galatooma.